bayyinaati bayyinaa jechuun maali ibsa dirree taa'u jechuudha. bismillahir rahmanir rahim jenneeti qaraana lam yakun alladhina kafaru warri kafre kun hin taane min alil kitaab jechuun warri kafre sun min alil kitaab jechuun warra kitaaba kennamerraa kan ta'an wal mushrikiin jechuun mushriktoota irraa jarri ta'e sun bayaana eenyuuti alladhina kafaru saniiti warri kafre bakka lama qoodamaaf deemna lamma alal kitaabii fi mushriktoota warra rabbitti waaqindeessu jara sanirraa kataan sun hin taane munfakkiina jechuun qadeeman hin taane je maalirraa shirkii isaanii hojjechuurraa kufrii hojjechuurraa qadeeman hin taane jarri suniya hatta taate umul bayyinatu hanqa beekumsi isaanii dhuftutti jan yoo hanqa ibsi isaanii dhufutti wanni gartee dubbii isaanii ibsu hanqatti dhuftu maali wanni suni rasuulun jechuun ergamaan hanqatti dhufutti hin deeman yoo ergamaan itti dhufe duuba jallina sanii dhiisan jechuure asi dubbiin bakkitti wal qabde maal jaa mufassirtoonni ayata sanaan hiya min asaabi ayatin fil quraani jan irra jabduu ayata quraana keessatti taateeti nazman wa tafsiiran jeen hiikuttiisi wal qabachiisee oofuttis baay'ee si dhiba jechuudha wamaa tafarraqa alladhiina uutul kitaaba jechuu ta'a boodamma warri kitaaba kenname waa waliin dhabnee gargar addan baane jechuu ta'a mee duuban akkamitti munfakkiina kufrii isaanii sanirraan deemanii hanqa beekumsitti dhuftutti jen gaafa beekumsitti dhufte ni dhiisaniiree mitin dhiisu jarri nuutti sharafuu taa'uyi duubaree akkam jennee haa walitti oofnuree bakka tanaa maal jenna jeemmoo adwa ol bayan bakka tanarratti lam yakun alladhiina kafaruu warri kafre kun hin taane min alal kitaabii mushriktoota irraa isaan kataan sun munfakkiina jechuun kadhiifaman hin taane je matruukiina jennee fassaruu qabna hin dhiifamanii kam hatta taatee umul bayyinatuun hanqa beekumsi isaanii dhufanitti dhiftutti akkanuma lafatti hin dhiifnu fedhinnaa isaanii jala isaanii deemutti hin dhiifnu jemma nuti maal godhuu qabna beekumsatti fiduu qabna kana jechuun ayata maalii wajji wal gala je ayaasabul insaanu ayyutraka sudaa je rabbiini ilmi namaa kun akkanuma bilaashin lafa dhiifamuu yaadaa jechuu fedhinnaa isaa jala deemeetuma wooma fedhu qofa hojjetee jechuu hin ta'u ragaan itti dhufuu qaba jechuudha maali ragaan sun rasuulun minallaahi ergamaan rabbi irraatti dhufa yatlu jechuun kan isaan irra dubbisu suhufan mutahharaa jechuun waraqaa qulqulluu taate jechuudha qur'aana qulqulluu ta'e suuf jechuun waraqaa keessa waan barreeffameef xalaayaalee qulqulluu jeenama rabbiini fiyaa jechuun waraqaalee san keessa jirti kutubun qayyimatun jechuun ahkaamni qaceelloo taate jechuudha ahkaamni sirrii taate tadaban qabne achi keessa jirti isa san karra qara'uutu itti dhufuu ta'a hanqa sun itti dhufuutu hin dhiifamani yoo munfakkiina hin deeman kufriirraa jechuu odoon ta'in munfakkiinaa kana bakkuma dhiiftee nabi muhammad kana bakka duraan faarsuurraan deemne jechuudha sifa nabi muhammad qixa sirriitiin tajirtuun himuu hin dhiifne duraan ergamaan itti dhufnaan irraa garagalan falammaa jaa'um ma arafuu kafaruu bi jechuudha wanni duraan beekan sun hoggaatti dhufu kafaruu bi itti kafran allahumma ansurna bin nabiyyil mabuusi akhirat zaman jechuu turani yaa rabbi nabiyyi akhira zamanaa ergamu saniin nuutumsi isa san nuufidi jala deemneeti kaafirtoota dhabamsiifna jechuu turan ergamaan sun ammoo hoggaa dhufu jarri garagale jechuu deemna gaamma wamaa tafarraqa alladhiina uutul kitaaba warri kitaaba kenname kun waa gargar addan baane illaa min baadi maa ja'atumul bayyinatu eegoo beekumsitti dhuftee malee eega ragaan sun itti dhufe ergamaan sun bayyinaan ammallee ergamuma sanigaa wamaa umiruu hin ajajamne isaan kitaaba isaanii keessatti illaa liya'budullaha jechuun rabbi gabbarutti malee mukhlisiina lahuddiina ibaadaa isaa qulqulleessoo haala isaaniin gabbarutti malee hin ajajamne kitaabni isaaniitis karaa malitti isaan hin ajajne karuma sirreetti isaan ajajeedha laalammaa kaniifuu jarri kun wal dhabuun wallaalarraa odoon ta'in beekumsarraa wal dhabanii beekaa jallataniidha wani deemuuf rabbiin hunafaa jechuun qajeeloo haala ta'aniin haniif jechuun maali isa amantii sirriin ta'in irraa gara amantii sirriitti dabe jechuudha yaani huwal maa'ilu isa dabe jechuu bakka karaa sirriin ta'in irraa gara karaa sirriitti dabe kanaan maal jenaree qajeela mustaqiim hunafaa jechuun qajeeloo haala ta'anii wayuqiimu salaata jechuun salaata sirreessanii hojjetu malee hin ajajamne wayuutu zakaataan zakaa kennatutti malee hin ajajamne wadhaalika diinul qayyimati saniitiitu amantii sirriiti jeemma rabbiin amantii sirriiti duraaniisi irraa dabanii ture jarri kuni ammaa isatti dhufnaaniisi gargar adda ba'an malee hundi isaaniin qaceelan leeysuu sawaa'an jee jechuu bakka rabbiin tokkoo miti jarri warri sirri qajeelus jira
warri sirriif sana fudhachuu didee kara malee deemuus jira. Inna alladhiina kafaruutti deebiin maasii warri kafran min ahlil kitaabi warra kitaaba kennamirraa wal mushrikiina jechuun mushritoota irraayis warri kafran sun fi naari jahannam jechuun ibidda jahannam keessa ta'uu taayya. خالدين فيها أجخيزة خطتان على تانين وقيوا أولئك جرسون هم شر البرية تيشون إسان إرجلو يوخي إربدو أوما ربي تيشودا إساني تيتو إر أشري دجم هم إسان شر البرية تيشون إرجلو أوما ربي تي برية يشوان الدنيا رتي أمم هندا إرجلو أوما ربي تجرسوني إن الذين آمنوا فالله قنا موري أمنني وعملوا الصالحات وجتا أولئك جرسون هم خير البرية إسان الرجالو يخي الرقاقلو أوما ربيتي جزاهم قال النساني عند ربهم ربي ثاني برتي جنات عدن جتون ويروقف فما سنجي تجري يجوني تنيات من تحتها جلسيدة الأنهار يجون لقين جنتات تنيات خالدين فيها أبدا أجي غيثة خطتانا لتعينو قيوجي قروا موري فوقا جهنم دبتو خالدين فيها جيت موسمالي أبدا إنجن مالي ديرو اتلالا ميتو واني تين الدتاتي فيه لال أبدا جيتي جوهن بايجي نمغمتشي سيتشودا أبدا جيتي جوماتي سي يوم تو غيثي جراتي مو بايجي نمرفتشي سا ومجرات جريش وكا ربين أبداني خانا قرآن خيسا ورجانا من بكمتك قفج جامو ايوه سنيفو إسانو مسانو خانو مكسيتي قرمالا في سيتشودا بر أكبدي سانيتين اتنجبيسو garumoo kanuma akkasii irraa laaffisachuma keessattu abadan jecha jiru kanaan baay'ee qalbiin cabsu jechuu isaa barra radiyallahu anhum jechuun radiyallahu anhum rabbiin isaanirraa jaalate hujii isaan addunyaa irratti hojjetan sayya waraduu anhu isaanis rabbiirraa jaalatan amma radiyaan kun fiilun maadiin waan dabre takka paastensiidha amma wanni kun duuba madura hojjetamteen turre maa kana jaadhiiroo kana jechuun jala muramee waan jiruuf radiyallahu anhum rabbiin isaanii irraa jaalachuu ta'a jechuun masilaa akka hujiitti dhuguma saniifuu waan jala murameef akka waan dururraa jaalatee fixeetak yookiin qadara keessatti irraa jaalateen finneeree rabbiin radiyallahu anhum jechuun rabbiin isaanii irraa jaalata waraduu anhu isaanis galata rabbiin galchuuf irraa jaalachuu ta'anii zaalika jechuun kun immoo je kanan marma walitti muumintootaaf haasoyne kuni liman khashiya rabbaha nama rabbii isaa sodaateef jechuudha khashiyaan eegamii dhufa eega qaceelan booda dhuftii jan amma jechi khashiyaa juu fi khoofii juu garaagarummaan inni qabu khashiyaan maalirraa ta'e dhufti eega waan rabbiin ta'e kana beeytee itti amantee karaa isaa hojjechuu eegalte booda khashiyaan ta'e dhufti innamaa yakhsha allaha min ibaadii ulamaa ujee mala eeyyu ka dhugaan rabbi sodaatu gabroota isaarraa ulamaa otuma warruma waan inni ta'e beekuutu isa sodaata saniifuu khashiyaan tan imma hujiidhaan harkatu tana jechuu bakka ibaada jabaattee eega cimte booda waan harkatu kanaan khashiyaa jenna waan rabbi kadhatu.